amma Kanaadaa jiraattu gabaabaadhumatti Torontoo keessa jiraattu. Abbaan urjii eessaa ka'anii Torontoo ga'anii mee gabaabaadhumatti? Ulfaadhu galatoomii. Hunda dura afeerraa keessaniif galatoomii baga jiraattan. Abbaan urjii bara dhaloonni kiyya naannoo magaalaa Hararii hundanee jedhama. Magaalaa Hararii kiiloomeetira 5 mokkana. Eegas illee magaalaa Harar taate part of magaalaa Hararii 1978 biyyarraa bahe. Yeroo reefuu sossoo'insi Oromoo jalqabamu haalli naannoo Haramaayatiin ture achirraa haal barbaadamee biyyarraa 1978 bahe. Jibuutii waggaa 5 ture. San booda 1982 Kaayiroo Egyptiin ture. Scholarshipii gara UN'tiin akkadde UNHCR'tiin. San booda 1984 gaa Kanadaa dhufe. Gaafa sirraa kaasee asumaan jira jechuudha gana dheeraadha. Baay'ee gaarii. Egaa abbaa urjii isiniin jedhu maqaa keessan garuu Abdurrashiid Abdurrahmaan jedha. Abbaan urjii maanni akkamitti eessaa dhufe? Namni kan caalaa isin beeku abbaa urjiitiin eessaa dhufe kun? Dhugaa. Bara 1974 yeroo sabboonummaan nu seentu walitti qabamnee nuti ijoollee waa xiqqoo turre. Maqaa jijjiirrachaa turre. Maqaa Arabaarraa Abdurrashiid maqaa Arabaatii warraan naa baase. Haa ta'u malee ani lakki yoon jiraadhee lubbuun jiraadhee ilmoo horee maqaa ilmoo kiyyaatiin maqaa Oromoo moggaasee fi saniin fiyaamaan jee. Ilmooniin duraan hawweegaa dhiira ture hangafaa kan dhalatu jee hin taane dubartii taate urjiin intalatiyyaa maqaa isiitiin abbaa urjiitiin jee 1992 irraa hin eegalee maqaa kanaan fiyaamu so almost ganna 30 jechuudha. Intala hangafaati isii malee ijoollee 3 qaba ijoollee dhiiraa. Tole abbaa urjii kan isinittiin baay'ee beekamtamu kitaabota barreessuu kanaanii amma ammaatti eega biyyaa baatanii kitaaba meeqa barreessitanitti? Kanneen barreesse hedduudha toora 11 egaa kanneen maxxanse 6 maxxanse jalqaba 2005 kitaaba dheengee jedhuun maxxanse dheengeen walaloon barreessa ijoollummaarraayin walaloo barreessa afaan Amaaraatiin jalqabe walaloo barreessuu waggaa hulaa 5 barachuu ture 1968 akkana san booda afaan Oromootiin jalqabe kuni dheengee jedhama kitaaba kiyya kan jalqabaa walaloota kiyya kan bara 1974 irraa akkaan Oromummaa fudhadheen kanneen barreessuu jalqabe walaloota duraa afaan Amaaraatiin baasee afaan Oromoo jijjiiruu eegale san booda isa kanaan walitti qabee baase bara 2005 ogbarruu afaan Oromoo haa guddisu jee itti aanee egaa san booda seenuma qabsoo Oromoo keessatti hiriyoota hedduun dhabe waahiloota hedduun dhabe seenaa isaanii kana galmeessuun qaba waan jiruun sossoo afran qal'oo kitaaba raammisoo jedhu kan qabsoo naannawaa haala keessatti guddanne ibsu barreesse san booda huursoodhaa san booda gaa mijuu jira maalii kitaabota 6 gaa waliigala kan hin maxxansee hawaasaaf magaalaa irra oolche. Mee baqa keessa jiraatanii godaansa keessa jiraatanii jireenya biyya alaatii wajjiniin fiiguu keessa jiraatanii kitaaba barreessuun akkamitti danda'ama? Miiruma maalii gaafatame? Dhugaa dubbachuudhaaf keessaa jiruun baqaa hedduu gaariidha waa barreessuudhaaf. Yeroo dhiqatte yeroo gahaa qabaatta sammuun keetillee bakka takka jiraachuu baatu egereen keetillee dukkanaawaa ta'u waa barreessuuf yeroo inni jira. Haa ta'u immoo biyya faranjii eegaan dhufe kan egaa horiisaan biyya faranjii halkanii guyyaa yeroo namaan kennitu sanumaa wajjin kitaabni tokko waggaa 5 waggaa 6 irraa fuudha maaliif kitaaba irra guddaa kan seenaati kan hin barreessaa jiru. Kitaaba tokko keessan keessaa tokko kan inni argisne kan inni dinqisiifatee fi mijuudha. Kuusaa afaanotaati. Akkuma waliigalaatti akka laga gara 900 fi fuula 980 olii kan deemudha. Kuusa jechoota kan warreen namoonni adda addaa kanaan duras maxxansanii jiru. Jarreen sanarraa wanni keessa kana adda godhu jira jettanii yaaddu? Tokko baay'ee jechoota naannoo adda addaa wali guuruu kiyya
afaan Oromootti kitaabban bahan dilasii miti. Afaan Oromootti furaalee hedduun qabaa. Namni hedduu afaan Ingilizii, afaan Oromootti, afaan Oromoo, afaan Ingiliziitti kiyya anilleen kan English Oromoo baasuuf hin deema. Inni sanis furaa ja'a. Inni maqummaan isaatu furaadha. Kunigaa kanneen biraatiin adda jee kanneen fudhadhu yoo jiraate feedbackuma namootarraa warra keessatti natti himuu qaba. Ani immoo jara kaaniin adda onni isa godhu baay'ina jechootaati jeetiin fudhadha. Uummanni keenya yookaan uummanni Oromoo bal'aan kan jiru gara biyya keessaati. Ijoolleewwan olaanoo illee mana barumsaa jiran biyya keessa jiru. Akkamitti keessumaa kuusaa jechootaa kana akkamitti argachuu danda'u warri bal'inaan biyya keessa jiran akkamitti jaraan qaqqabsiisaa jirtu? Ulfaadhu gaaffii bareedduudha. Gara biyyaa 2018 yeruma akkanaa biyyaan ture November, December. Taraa duraa Yuunivarsiitii Haramaattiin kitaaba lama achitti na eebbise. Kitaaba Raammisoo fi Huursoo seenaa wal duraa duubaati. Raammisoon seenaa qabsoo sossoha qabsoo Oromoo kan naannoo bahaa hamma kuma fi 1980 qaba. 1980, 78, 1980 ilaala. San booda 80 irraa kaasee hamma manni hidhaa Huursoo dhaabbatutti wayyaaneen qabattee dhaabbatutti which is 92, 93 Huursoo achi keessa seenaa sana achi keessa jira. Kaskatti aanus amma kan bahaa jiru jira kan qeeroo jedhamu. From there hamma 2020 wahii kitaabban kana lameen gaafaan Yuunivarsiitii Haramaa dhaqee gaafadhee tole naan jedhanii haa galatoomanii itti aanaan bulchaa Yuunivarsiitii Profeesar Jeelaaniin marii wajji haasoo gooneen tole nuun jedhanii akkasii yeroo duraatiif kitaabni afaan Oromoo seenaa Yuunivarsiitii keessatti waggaa 50 kana jira. Yuunivarsiitiin san gaafa kolleejii ture irraa kaasee achitti kitaabni Oromoo kan dura asitti eebbifamuun yeroo duraati jedhanii itti fufuun akka itti fufan nan abdadhaa. Namallee ni kakaasaa. Hamma tokko kan hin geesse biyyarra alumatti maxxansee geesse biyya kanatti nu biratti beektaa kitaabni taaks firiidha. Hoggaan biyya naqu taaksii hedduu na gaafatan. Gatii gubbaa ilaalaniiti gatiin gubbaa jiru kan biyya kan doolaaraati. Based on that taksii hanga fedhan irraa fudhatan numaan kenneefi san booda hamma geesse hiree achitti maxxansuudhaaf sagantaa qabaachuun ture. Keessaawuu mijuun biyya alaatti baay'ee mi'aadha. Achitti wayya jee. Haa ta'u malee haalli hanga manaa mijoone.